Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waraana murna bilxiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddombooroo godina Gujii Ba'aa magaalaa Nagallee Booranaatti waraana bilxiginnaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoof magaalaa keessaa ba'e Amajjii 2022 ganama sa'a 12 irraa kaasee hanga galgala sa'a 12 walakkaatti lola deddeebi'aa taasiseen waraana bilxiginnaa humna dabalataan bobba'ee dabalatee burraa buqqee jaarraa irraa nama 57 ajjeesuun 143 ol madeessuu beekseera. Madoo waraana mootummaa bilxiginnaa ambulaansii 11 fi paatroolii waraanaa 4 walumaa gala konkolaataa 15 hospitaala guddicha magaalaa Nagallee Booranaa seenuu qabatamaatti maddeen waraana isaa kan waraana bilxiginnaa keessa jiran irraa qulqulleeffachuu WBO'nichaa ifoomseera. Ittuma fufuun guyyuma kana Amajjii 2022 naannoo sa'a 8tti waraanni bilxiginnaa madoo rifeerii ambulaansii 5 gara hospitaala rifeeraalaa guddicha Hawaasaatti waraana paatroolii lamaan ajjabanii utuu geessaa jiranii waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Daadolaa harqalloof waadaraa gidduutti hattee hidhuun paatroolii lamaa yoo barbadeessu madoon paatroolii 5 karaa itti yaalaman dhabanii baqachuun gara magaalaa Nagalleetti of duuba deebi'u WBO'nichaa mirkaneesseera. Lola kana irratti gama meeshaatiin Cibraan Soddombooroo qawwee AKM 17 fi meeshaalee biroo kanneen akka rasaasa BKM, rasaasa AKM, boombii F1 fi hidhannoolee hedduu waliin waraana bilxiginnaa irraa hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuu beekseera. Lola kana hordofee humna addaa Oromiyaa bakka lolli kun itti geggeeffametti bobba'uun haleellaa haaloo ba'annaa manneen uummata nagaa irratti geggeesseen manneen 12 qabeenya waliin barbadeessuu jiraattonni naannoo himachuu WBO'nichaatu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Soddombooroos ittuma fufuun Amajjii 2022 galgala keessa sa'a 12 irraa kaasuun waraana bilxiginnaa kanneen baqachuun magaalaa Nagallee Booranaa walakkaatti boolla qotatanii keessa ciisan magaalaa walakkaa seenuun haleellaa irratti raawwateen 11 ajjeesee 16 ol madeessuun meeshaa qawwee AKM 7 hidhannoo guutuu waliin irraa hiikuun moona qabsoo bilisummaa Oromoof taasisuu beekseera. Haleellaan kun galgala sa'a 12 irraa eegalee hanga sa'a 3tti raawwate.